Akkam jirtan hordoftoota YouTube chaanaalii keenya nagaa keessanii fayyaa keessanii baga jiraattan addunyaa hundarratti bakka jirtan hundatti nageenyi koo kan kabajaa isin haa ga'u isiniin jedha. Mee har'ammootu waan ajaa'ibaa tokko qabadhee isiniif dhufee jechuudha. Appilikeeshinii ajaa'ibaa kana qabadhee isiniif dhufee jechuudha. Appilikeeshiniin kun waan ajaa'ibaa dalaga jechuudha. Yoo moobaayilli keenya kun nu jalaa bade yookaan nu jalaa hate yookaan nu jalaa shaashan isaa yookaan iskiriiniin cabee nu jalaa bade guutumatti moobaayilli keenya kabadu taate jechuudha. Moobaayilli biraa yookaan immoo kompiitara manaa yoo qabaanne faayilii keenya guutumaan guututti wanta silaa moobaayilirra itti fayyadamaa turre san yoo moobaayilicha nu jalaa badeef gaddine malee faayilii keenya ka achirra jiru saniif hin gaddinu jechuudha. Yoo appilikeeshinii kana achirra qabaanne jechuudha. Faayiliin keenya tokkocha osoo nafnu guutumaan guututti argachuu hin dandeenye haala salphaa ta'etti jechuudha. Kanaaf wanti beekamuu qabu tokko hin jira. Kana godhuuf maaltu barbaachisa? Namni tokko moobaayila ofii kan harkaa qabu jechuudha. Namni hedduun akkasitti argan jechuudha. Faayila moobaayila ofii of harkaa qabatu fakkeenyaaf warri moobaayila smaartii harkaa qabu warra iimeela ofii hin beeknetu jira hanga ammaatti jechuudha. Kanaaf namni tokko moobaayila yeroo harkaa qabatutti iimeela ofii beekuu qaba. Paaswoordii fi iimeelii ofii sirriitti beekee jiraachuu qaba. Sana booda appilikeeshinii kana irratti feena jechuudha. Moobaayila keenya irratti feena. Moobaayila keenya irratti erga feene booda iimeela itti galchina. Iimeela keenya fi paaswoordii keenya sirriitti beeknee paaswoordii keenya sirriitti beeknee itti galchina jechuudha. Sana booda faayilii keenya footoo, kontaaktii, gaalaarii akkasumas viidiyoolee adda addaa waan silaa moobaayila irra jiru guutumaan guututti argachuu dandeenya haala salphaa ta'etti jechuudha. Kanaaf appilikeeshinicha kana akkamitti itti fayyadamna mee akkamitti haala kamiin kan jedhuuf ni ilaalla jechuudha. Bu'aan isaa kana miidhaan isaallee ni jira mootu. Miidhaan isaa mootu appilikeeshinii kana jechuudha. Fuunee fakkeenyaaf nama tokko jechuudha hiriyyaas haa ta'u fedhu abbaa fedha ta'a. Isin galee nama miidhuu barbaanne tokko jechuudha yoo ta'e yookaan nama moobaayila isaa keessa seennee ilaaluu barbaanne nama infoormeeshinii isaa sirriitti hordofuu barbaanne tokko yoo ta'e appilikeeshinii kana paaswoordii dhuunfaa keenyaa tokko qabannee appilikeeshinii kana moobaayila isaa irrumaas fuunee hanga xiqqootti irratti feenee sana booda appilikeeshinicha kana moobaayila isaa keessatti dho'isinee itti kennina. Sana booda waan inni moobaayila isaa kana keessatti fayyadamu guutumaan guututti beekuu dandeenya. Waan inni achi keessatti fayyadamu bilbila inni bilbile miseejii isatti dhufe suuraa inni achi keessaa qabu viidiyoo inni achi keessaa qabu waan inni moobaayila san keessatti fayyadamu firiin takkatti osoo nafne guutumaan guututti beekuu hin dandeenya jechuudha. Akkasuma mootu ofirratti bilbileen sagalee isaa waan inni hojjetu guutuu dhageeffachuu hin dandeenye jechuudha. Kuni kanaaf miidhaan isaa isa kana jechuudha. Warri akka bu'aatti fayyadamuu barbaadan illee sumirra keessanii garuu hammeenyaaf ani waan kana isinitti agarsiisuuf hin deemu jechuudha. Kanaaf waan gaarii itti fayyadamtan jedhee abdadhaa. Taanitti mee gara hojiitti seennee hojiin isaa akkami kan jedhu immoo mee walumaan ilaalla waan isiniin jedhu kanarraa qabatamaan isin agarsiisa jechuudha. Kanaaf na hordoftan jechuudha. Appilikeeshinicha buufnaa kunoo appilikeeshinicha Play Store keessa seentanii buuftan jechuudha. Gubbaa irratti maayitii teekst jettanii barreessitan jechuudha. MI kanaaf kunoo akkuma isin argaa jirtan gubbaa irratti fidee jira. Maayitii teekst kan jedhu gubbaa irraa kana jechuudha. Haala kanaan isin dhufaa ani dura buusee jira waan ta'eef gubbaa irratti naa ba'e jechuudha. Isin akkuma argaa jirtan kunoo akkanatti dhufaa. Isinillee daawulood gootanii yeroo inni isin dhufe kunoo oopinii tana tuutanii oopin gootan jechuudha. Haala argaa jirtan kanaan kunoo okay jedhee isin dhufe isin okay tana gattuutan jechuudha. Isii tana jechuudha. Okay tana jechuudha. Yeroo duraatiif jechuudha. Sana booda kunoo okay isin jettan allow isiniin jedha jechuudha. Allow tana gattuutan kunoo tana. Allow tana tokkorraa hanga sadii isiniin jedha. Buusuun isin rakkise jedheeti fi miti qajeelatti akka isiniif galu jechuudha. Kanaaf amma maal gootan seetan bakka tana dubbiin kunoo bakkee tanatti ani imeelii kunoo irraa qaba. Imeeliin kun imeelii kiyya jechuudha. Isin imeelii keessan itti galfattan jechuudha. Kun imeelii kiyya jechuudha. Kuni imeelii ani ittiin barsiisuuf ittis akkasitti fayyadamu waan akkana kan ittiin barsiisutti fayyadamu yeroo tokko tokko malee imeelii kiyyaa miti. Kanaaf jechuudha haala kanaan imeela keessan itti galchitan erga imeela keessan itti galchitanii duuban paaswoordii isin gaafachuu danda'a. Isin immoo paaswoordii keessan sanis itti galchitan jechuudha. Isin galee kanaaf paaswoordii isin gaafata. Paaswoordii san itti galchitan jechuudha. Sana booda haala kanaan imeela yooma isin itti galchitanii paaswoordii itti galchitan haala kanaan isin dhufa kunoo completely ka jedhu kama gadhaanu kana jechuudha. Haala kanaan isin dhufa. Yeroo kana
seetaappii kana gattuu hidhanii kompiliitii ka jedhu kana kompiliitii kana gattuu hidhan jechuudha. Kanaaf haala kanaan seetaappi godha. Sana booda haaluma kanaan yeroo kana kunoo finished nuun jedha jechuudha. Wanti guddaa inni gaafatu hin jiru. Appilikeeshinii erga buufne booda wanti inni nu gaafatu yoo guddate imeelii fi paaswoordii. Waan akka wanni nu saayinii goonu hin jiru jechuudha. Kanaaf haala kanaan ammallee allow contact and phone number use ka jedhu kanallee yessi gootan. Haala kanaan isoo isinitti dhufe jechuudha. Tanallee yessi gootan. Kunoo yessi yoo gootan haala kanaan isinii dhufa jechuudha. Bakkuma tanatti daddaffiidhaan wanti nuti guutuu qabnu ni jira. Seetiingii jechuudha. Seetiingiin nuti goonu bakkee gama gubbaarraa tagama olaantu tana jechuudha. Isii tana hatattamaan jechuudha. Gubbaa san seetiingii san gattuu jechuudha. Yeroo kana haala kanaan nu dhufa jechuudha. Haala argaa jirtan kanaan kunoo bakkee tanatti app notification sense ta'e isii tana jechuudha. Isii tana gadi tu'ina jechuudha. Yoo isii gattuu notification nu dhufa jechuudha. Haala kana yoo gattuu jechuudha. Bootan notification enable notification sense ka jedhu kana jechuudha. Isii tana bakka magariisa irratti sarara qabu kana isii tana gadi tu'ina jechuudha. Haala kanaan amma xumurree jirra guutumattuu jechuudha. Asirratti moobaayila keenya ta'e moobaayila nama biraa ta'e seetaappii isaa guunnee xumurree jirra jechuudha. Sana booda yoo moobaayila keenyas ta'e keessaa baana jechuudha haala kanaan. Mee akkamitti amma baafachuu dandeenya yookaan kompiitara keenyarraa akkamitti yookaan moobaayila keenya kan biraatirraa akkamitti baafachuu dandeenya akka jedhuuf kompiitararraa isin agarsiisa jechuudha. Waan amma moobaayila kiyyarra jiru guutumaan guututtu kompiitara kiyyarraa baasee isin agarsiisa eegarratti fe'e jechuudha. Egaa kunoo amma kompiitara kiyyarratti ba'ee jira jechuudha. Kanaaf mee kompiitara kiyyarratti sarchi godhee ilaala. Akkuma reef itti guute waan itti guute sanniin guututtu asirratti baasee isin agarsiisa. Waan moobaayila kiyya imeela kiyya saniin banamee jiru irratti faayila kiyya ka amma imeela irra jiru fidee isin agarsiisa. Akkasuma immoo akkaataa itti fayyadaman asirratti fidee isin agarsiisa. Kanaaf disktoop irraa kompiitara jechuudha. Google Chrome osoo qabaattanii baay'ee salphaadha. Kanaaf ani Google Chrome kiyyarraan isin agarsiisa. Na hordoftan jechuudha. Kanaaf haala salphaan moobaayilaanis kompiitaraanis laaptooppiinis hundaanuu haala salphaa ta'een argamuu danda'a. Gubbaarratti kunoo yookaan jaluma kanatti sarchi godhee isin agarsiisa jechuudha. Kanaaf moobaayila irratti immoo appilikeeshinii buufattan haala salphaa ta'etti jechuudha. Kompiitara irratti immoo onlaayinima Google Chrome irratti fayyadamtan jechuudha. Kunoo maayiti teekst jedhee barreessee sarchi godhaa. Kunoo haala kanaan barbaadee na baasa jechuudha. Sana booda wanti appilikeeshinii kompiitara irratti buufnu hin jiru. Haala salphaa ta'e jechuudha. Kunoo haala kanaan na dhufa. Kan gama gubbaa jiru kanarratti kunoo kilik isarra godha jechuudha. Sarchi naa godhaa jira. Haala salphaa ta'een haala baay'ee salphaa ta'een kunoo na dhufee jira. Haala kanaan na dhufa. Kompiitara irratti haala kanaan dhufa. Yoo nu dhufe gama gadhaanu kanarratti kunoo get the free app ta'e kanarratti kilik godha jechuudha. Moobaayila irratti immoo haganaa nama rakkisu. Haganuma nama rakkisu. Appilikeeshinii buufnee imeelii fi paaswoordii qofatti guutu. Waan akka nu rakkisu hin jiru. Kompiitara irrattis kunoo haala kanaan imeelii fi wanti keenya nu dhufa amma jechuudha. Kunoo haala argaa jirtan kanaan naa fidee jira jechuudha. Kanaaf bakka tanatti imeela keenya itti guunna. Imeelaa fi paaswoorda keenya itti guunne jennaan haala salphaa ta'een waan akka wanti nu rakkisu hin jiru jechuudha. Kanaaf amma asirratti kunoo imeela keenya itti goona jechuudha. Imeelaa fi paaswoorda nu gaafate isuma itti goona kunoo imeelaa fi paaswoorda itti godhe kunoo imeela reefu itti guute kunoo itti godhee jira. Sana booda erga imeela itti godhe kunoo neekst godha jechuudha. Achi booda paaswoordii na gaafate kunoo. Paaswoordii kiyyas itti galcha kunoo haala salphaa ta'een paaswoordii erga asirra galche booda neekst godha waan akka dubbiin hin jiru kunoo paaswoordii salphaa ta'e itti godhaa jira. Kanaaf jechuudha haala salphaa ta'een waan akka dubbii takka osoo hin goone naa bana jechuudha. Akka ajaa'ibatti faayila kiyya kan moobaayila irratti reefu guutasan guutumaan guututtu kan moobaayila kiyya irra kan imeela kanarraa hin qabu tokkocha osoo namfine jechuudha. Waan kunoo nu banee jira amma banee jira jechuudha kunoo. Kanaaf amma wanti kunoo amma kun miseejiiwwan anatti ergame miseejiiwwan moobaayila kiyya keessa jiru. Imeelli kun imeela haara'e. Isinii galee moobaayilli somaa of keessaa hin qabu yeroo kanatti jechuudha. Kanaaf kunoo haala argitan kana miseejii moobaayila kiyya keessa jiru kunniin akkasuma immootu suuraa kunoo footoo banee isinii fidaa jira. Kunoo suuraa isin deebisa. Kunoo suuraa ka moobaayila kiyya keessa jiru banee naaf fida. Kunoo egaa haala argaa jirtan kanaan imeejiiwwan as keessa jiran footoo jechuudha.
akkasuma kooloogii kontaaktii fi wantoota hunda argachuu hin dandeessan. Maaliif an amma imeelli kiyya kan asirratti galche kun kan ittiin barsiisuuf yookaan ittiin agarsiisuuf qopheeffadhe malee homaa information ofirraa hin qabu jechuudha. Waan takka ofirraa hin qabu. Osoo imeela turaa ta'ee waan baay'ee ol baasee fida jechuudha. Kanaaf waan ajaa'ibaati itti fayyadamaati ilaala hanga ani isinitti hime kana olitti waan baay'eetu hafa jechuudha. Yeroo argadhee isinitti hime malee waan baay'ee tarreessuu hin danda'ama jechuudha. Kanaaf itti fayyadamtanii yoo agartan akkasuma immoo barnoonni keenya kun waan gaarii ta'ee yoo isinitti mul'ate subscribe godhaatii nu jajjabeessaa taanitti yaada keessan komentii jalatti nu kennitanii ammaaf xumuree jira. Nagaa irra naaf oola nagaa naaf ta'a.